Hordoftootaa fi dhaggeeffattoota chaanaalii Dirree Global Media guyyaa har'aan tanaa oduu ho'ituu qabanne isiniif dhiyaanneeti jirra. Akkuma kanaan dura beekamu Tigraay fi Itoophiyaan walitti bu'uun isiitis hin yaadatama. Sababni kanaatis humna waraana raayyaa ittisa biyyaa lola karaa kaabaa jirurratti lola banuun TPLF hedduu raayyaa ittisa biyyaa dallansisuudha. Akka Tigraay irratti lola banan godhe. Daangaa Amaaraatii fi Suudaan jidduu daangaa Itoophiyaa irratti lolli jiraachuun isaatis dhaga'amaatti jira. Aljazeeraan oduu daqiiqaa muraasa dura tamsaaseen naannoo lafa qonnaa maqaadhaan Alfashagaa jedhamu 250 square kilometer daangaa Itoophiyaa fi Suudaan gidduutti argamu to'annoo humna waraanaa mootummaa Suudaan jalatti akka oolte gabaaseeti jira. Lafti kun kanaan dura to'annoo raayyaa ittisa biyyaa jala kan turee fi qonnaan bultoota Itoophiyaatiin qotamaa kan ture yoo ta'u, amma garuu RIP guyyoota muraasa dura bakkicharraa kaafamuu isaatiin wal qabatee to'annoo humnoota waraana mootummaa Suudaan jalatti ooleera. Ajajaan humna waraana Suudaan bakkicha to'ate yaada Aljazeeraaf kenneen ammaan booda waraanni Itoophiyaa bakka kana akka to'atu hin eeyyamnu jedheera. Lafa qonnaa kana irratti biyyoonni lamaan waggoota dheeraaf osoo walii hin galin kan turan yoo ta'u, yeroo dheeraaf qonnaan bultoota gama biyyoota lamaanii jiran hidhattoota mootummaa kaaniin miidhaan nurra gahaa jira jechuun himachaa turan. Dhimma kana ilaalchisee mootummaan Itoophiyaa ibsa kennee hin jiru. Garuu akka hayyoonni tokko fi xiinxaltoonni siyaasaa biyya Suudaan keessa jiru gabaasanitti yeroo ammaa mootummaan Itoophiyaa lolli har lamaan akka itti deemu waan hin barbaanneef lola gama Tigraay kana laamsheessuudhaaf yaalaa waan jiruuf isa Suudaan kana immoo xiqqeessee ilaalaati jira. Kanaaf lola lama seenuu hin barbaanne yoo takka Tigraay cabsee guutumaan guututti nageechi keessaa dhuunfate gama Suudaan as garagaluun isaa waan hafan qabne jechuudhaan hayyuu fi xiinxalaan siyaasaa biyya Suudaan tokko gabaaseeti jira. Kabajamtootaaf jaalatamtoota keenya oduu haaree biraatis bifuma kanaan qabanne isiniif dhiyaanneeti jira. Isiniif dhiyaannaa jaalalaaf kabajaan nu faana turaan afeerraa keenya sagantaa itti aanuun hanga walitti deebinutti nagaatti turaa jechuun keenyaan dura egaa qindeessee barreessee kan isiniif dhiyeesse Abdulwaasii Mahammad Kamal yoo ta'u, Daayrektaraa fi ogeessi kaameraa Nuumaan Abdurrahmaan jedhama. Egaa sabiskiraayib gochuun akka nu cinaa dhaabbattan kabajaaf jaalalaan isin gaafachaa. Turtii keenya kan hafan wajjinis turtii gaarii isiniin jechaa gama sagantaa itti aanuttis nu hordofaan afeerraa keenya.